Gamtaan Kaayiroo cidha qabnaa jechuun ibsa baase. Ciini kunillee barataa abjuu waggaa 27 Chaayinaa baratee Dr. Aslii ta'uu Reuters balbaloomse. Ameerikaan kun lola addunyaa afuraffaadha malee cidhaa miti jettee waan dallante fakkaatti. Warri kaabaa nu mo'achuun nuuf hafa jechuun biyyoolaa Kaayiroo Liibiyaatti misaayila gurguddaa maqaan isaa leencota jechuun beekamu qopheeffachaa jiraachuun morkataa Asliitiif dhukkubbii mataa taate. Awurooppaanis ibsuma Ameerikaa kan hordofu leencota paarkii Jarman keessa Dr. Hurriin tajaajilamaa ture garatti geechuuf jechuun ibsa baasuun surree gama duubaa qaqqabachuun ibsa baaftee harkaan lafa dhaante dadhabaan. Dubaay faaxiiwwan 400 ol hayyama madaamii gaafachuun taaptaapiif qopheessuun sadarkaa biyyoota Arabaa fuuldura saayitee beettalaa jiraachuun Kuweet dallansiifti. Kuweetitti dhaabbanni haadha faaxiitiin durfamu Dubaay saalfachiisuuf koonsartii dhaabbanii mataraayesii xaragaa jiraachuun makiinaa diimtuu kaafatanii fuuldura gara Kaayirootti imaluuf Aslii gargaaruuf jedhe. Warri Quatar I am go to work day night sleepy lola kana keessa harkan qabu jechuun ibsa baaseen obsaa dallansiise. Warri Suud Arabiyaa namoonni hedduun baadiyyaa keessa waan jiraataniif Aziizul Muttasil inda jawwaalu matluub ijoollee warroonni jiran ammoo onnee dhabanillee somban nama tute jechuun waachise dadhabaan. Kamaal Abdallaa buukkisee imaamaa facaasee imimmaan ciqilee naqachaa jiraachuun isaa giiftaroota Suud Arabiyaa onneetti horte. Walumaa galatti cidhaas tahee lolaas wanni as deemaa jiru guyyaan isaa dhiyaatee jira waan ta'eef doktortichi barii as deemaa jiru hulaa gabbanatee barii alagga eegaa jiraachuun na dhaqqaba Oktoobar 1tti isin malee maaliif qabaa jechuu jira. Sargii kana duba fuudhee galaa fi heerumee galaa waan irraa beenu jirtu isin karuu jabaadhaatti muddaa injifannoon ta'e ilmaan Oromooti waan qabdanii wal bira dhaabbadhaan dhaamsa keenya kan xumuraate ana obsaa Ahmad Duhaa Quwaatar irraa.